Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee kan isin biraan gawana buunna waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka faana turtan gamanumaan isin affeera. Maturee kee tokkoffaatiin oolmaa woboo fi Oromiyaatiin wal waraansi godinaalee Oromiyaa gargaraa keessatti itti fufee jiraachuu akkasumas erga wal waraansi kun godina Arsiitti jalqabee uummanni godina Arsii rakkoo guddaa keessa jiraachuu odeeffannee jirra. Kana wanta qindeeffanne irraa isiniin geenya. Maturee kee lammaffaatiin dhimma buqqaatota godina Wallagga Bahaa qindeeffannee jirra isin biraan geenya. Maturee keenya itti aanu godina Qellem Wallaggaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa amantoota manneen amantaa keessaa yaasuun bakka tokkotti rashanuu isaanii dhageenyee jirra. Kanas wanta qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Maturee keenya dhumaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti namoonni nagaa sadii qaamota mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu irra deebiin nagaa sin gaafanna. Maturee kee tokkoffaadhaan oolmaa woboo fi Oromiyaatiin wal waraansi godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti adeemaa ture gufatee booda mootummaan Itoophiyaa akkuma bakka buutotaa Taanzaaniyaadhaa gara Itoophiyaatti deebiseen lola waraana bilisummaa Oromoo irratti banuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee wal waraansi kun ka durii caalaa jabaatee kan jiru waggaa ta'u wal waraansi inni ammaa kun wanti adda isa godhu uummatni namoonni siviiliin gidduutti hedduminaan miidhamuu isaaniiti. Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii waraanaa amma waraana bilisummaa Oromoo irratti labsee jiru kanaan waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane namoota nagaa meeshaa maleeyyii ta'an maanguddoota dubartoota daa'immanii fi barattoota utuu nafin bakka tokkotti walitti qabuudhaan isaan fixaa jira. Keessumaa wal waraanni kun kutaalee Oromiyaa Bahaa fi Kibba Bahaa Oromiyaatti godinaalee akka Baalee, Arsii fi Harargee keessatti jabinaan adeemsifamaa jira. Wal waraanni godina Arsii adeemsifamaa jiru miidhaa guddaa hawaasa nagaa irratti akka geessise kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Wal waraana kanaan qaamoleen mootummaa waraana bilisummaa Oromoo baqachuudhaan meeshaa isaanii gatanii kaan harka kennachuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin tarkaanfiin isaanii irratti fudhatame. Bakkicha gad dhiisanii baqachuudhaan gara magaalaa deebuudhaan uummata nagaa irratti haleellaa raawwachaa jiru. Keessumaa wal waraansa kanaan olaantummaa dirree waraanaa waraana bilisummaa Oromootiin isaan irratti fudhate irraa haaloo qabachuudhaan uummata nagaa irratti miidhaa guddaa kan geessan immoo qaamota nageenyaa godina Arsii aanaa Sirkaa jiranidha. Guyyoota sadan darbe dura aanaa Sirkaa keessatti wal waraansi qaamolee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti adeemsifameen waraanni mootummaa adabamuudhaan bakkicha gadhiisuun isaanii beekama. Erga waraanni bilisummaa Oromoo bakkicha gadhiisee booda immoo qaamoleen nageenyaa mootummaa bakkeetti deebi'uudhaan namoota nagaa irratti tarkaanfii ajjechaa fudhataa jiru. Haaluma kanaan erga wal waraansi kun godina Arsii keessatti Sirkaatti raawwate booda jiraattonni aanaa Sirkaa yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa keessa seenanii akka jiran odeeffannee jirra. Gandoolee aanaa Sirkaa keessa jiran kanneen akka Waajjii Rabbasaa, Biduu Baalaa, Ganda Buusaa keessatti loltoonni mootummaa namoota hedduu gara jabinaan ajjeesaa jiru. Akka odeeffannetti erga wal waraansi kun adeemsifame booda hangammaatti gandoota Waajjii Rabbasaa fi Biduu Beelaa keessaa namoonni nagaan ja'a qaamoleen mootummaatiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Loltoonni mootummaa kunneen gara gandoota aanaa Sirkaa imalan kun irra caalaan isaanii afaan Oromoo kan hin dubbannee fi afaan Amaaraa dubbatu. Kanaafuu hawaasa naannichaa wajjin waliigaluu dadhabuudhaan uummata nagaa irratti haleellaa raawwachaa jiru. Namoota gurguddaa, jaartii, daa'imman, dargaggeessa otoo hin jedhin kan jalaa baqatu rasaasatti roobsuudhaan kan qaban immoo gara mana hidhaatti guuraa akka jiran odeeffannee jirra. Hawaasi keenya godina Arsii keessa jiru keessumaa gandoota Sirkaa keessa jiran hundumaa keessatti dararaan namoomaa guddaan hawaasa aanichaa irratti geggeeffamaa akka jiru odeeffannoon nu qaqqabe ni ifoomsa. Qaamoleen mootummaa kunneen eegga waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal rukutanii booda injifatamuudhaan gara hawaasa nagaatti naanna'uudhaan hawaasa meeshaa maleeyyii irratti tarkaanfii seera maleessa ta'e irratti fudhachaa jiru. Maturee keenya lammaffaadhaan hawaasi Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu akkasumas aanaa Giddaa Ayyaanaa jaargama jaarte keessaa buqqaan balaa guddaadhaaf saaxilamnee jirraa jedhan. Erga fiinxaleessaan Amaaraa faannoo jedhee waamu daangaa ce'uudhaan aanota godina Wallagga Bahaa daangessan irratti tarkaanfii garjabinaa fudhatee namoota hedduu ajjeese booda hawaasni naannichaa bakkicha gadi dhiisuudhaan aanaa Kiramuu qubatanii jiru. Kaambiiwwan buqqaatonni godina Wallagga Bahaa keessa qubatanii jiran inni guddaan aanaa Kiramuu kan jiru waggaa ta'u hawaasni naannoo sana jiru yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa
keessa jirraa jechaa jiru. Hawaasi mootummaadhaan gataman kun ji'oota lamaan darbe dura tarkaanfii garee fiinxaleessaan faannoo isaan irratti fudhateen dachee abbaa isaanii gadi dhiisuudhaan kan baqatan buqqaatonni kunneen yeroo ammaa kana beela, dheebuu, aduu fi qorraan gubachaa jirra jechuun himataa jiru. Buqqaatonni kunneen shira mootummaan isaan irratti dalageen aleellaa faannoon immoo isaan irratti raawwateen bakka isaanii gadhiisanii. Haa ta'u malee aanaa kiramuu fi jaargamaa jaartee keessa kan qubatan hoggaa taanu beelaa fi qorraan achitti gatamuudhaan daa'imman dhugaatii fi nyaata gahaa utuu hin argatin rakkoo guddaa keessa jiru. Hawaasi yoo bishaan gaafatame aannan namaa kennu yeroo ammaa kana dirree gubbaatti gatamuudhaan beelaaf agbuudhaan daa'imman isaa jala waadamaa jira. Akka odeeffannoon keenya godina Wallagga Bahaa nu ibse addeessutti uummanni keenya buqqa'ee kaampii keessa jiru yeroo ammaa kana keessuma aanaa kiramuu kan jiru rakkoo guddaaf saaxilamee jiraachuu fi gochi badii namoomaatii fi malli isa irratti raawwatamaa jiraachuu nuuf ifoomsee jira. Daa'imman beelaan guyyaa aduudhaan halkan qorraan waadamaa jiraachuu isaanii akkasumas harmooliin xiinsammuu isaanii miidhamee jiraachuu ni dubbatu. Daa'imman hir'ina nyaataarraan kan ka'e qoncooruudhaan suulla'anii akka jirus maddi keenya kun nuuf ifoomsee jira. Oromiyaa keessatti waldooleen hawaasummaaf gargaarsa laatan doktoroota tola ooltota dabalatee Oromiyaa keessatti akka isaan akka barbaadan sochooneef qaamni mootummaa uggura isaan irratti kaa'uudhaan gargaarsa namoomaa kaampilee buqqaatonni kun keessa jiranii fi bakkoota balaan gargaraa isaan mudate kan akka hin qaqqabneef qaamni mootummaa isaan dhorkaa jiraachuus maddi keenya ni addeessa. Qaamoleen nageenyaa mootummaa godina Qellem Wallaggaatti amantoota mana amantaa keessaa baasuudhaan bakka tokkotti rashanuun dhaga'ame. Akka odeessi keenya Qellem Wallaggaadhaa bahee nu ibsutti halkan edaa sa'aatii 6 kaasuun qaamoleen nageenyaa mootummaa mana amantaa Pirotestaantii tokko seenuudhaan amantoota gadi baasanii bakka tokkotti rashanuunsaa dhaga'amee jira. Akka maddi keenya nuuf eeretti aanaa Gidaamii ganda Maaleekoo bakka jedhamutti waldaa kiristaanaa Pirotestaantii jedhamu keessa amantoota nama 10 gadi baasuudhaan bakka tokkotti isaan fixuun ni beekama. Amantoonni bakka tokkotti dhuman kun namoota kurnan hoggaa ta'an soomaaf kadhataan waaqa isaanii kadhataa bakka jiranutti qaamoleen nageenyaa mootummaa adaba hin qabne kun mana amantaa seenuudhaan dargaggoota soomaaf kadhataan waaqa isaanii kadhataa jiran mana amantaa keessaa gadi baasuudhaan bakka tokkotti rasaasaatti roobsuudhaan isaan fixeetii jira. Dargaggoota ajjeefaman kana keessaa irra caalaan isaanii obboloota maatii tokko keessaa ba'an hoggaa ta'an baay'inni isaanii nama 11dha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaan viidiyoo namoota haleellaan gara jabinaa kun isaan irratti raawwate maxxansuuf seerri miidiyaa waan nu dhorkuuf otoo ittiin fayyadamiin afnee jirra. Mootummaan Itoophiyaa karoora isaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu hanga yoonaa hojiirra oolchaa jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kan hin danda'u uummata Oromoo fixuun qaba sababa jedhuuni. Yoo uummanni Oromoo dhume malee waraanni bilisummaa Oromoo ni babal'ata. Yoo uummanni Oromoo dhume malee waraanni bilisummaa Oromoo balleessuu hin danda'u. Sagantaa jedhuun uummata Oromoo bakkoota garagaraatti akka baalaa tarcaasaa jira. Torbadoota kana keessa godina Arsii Sirkaatti, Shawaa Lixaa Daannootti, Qellem Wallaggaa Gidaamii akkasumas Sayyoo keessatti gochi gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwatee jira. Maturee kee dhumaa fi isa shanaffaatiin godina lixa Shawaa aanaa Daannoo keessatti ajjechaan namoota nagaa 3 irratti raawwachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa adaba hin qabne bakkoota garagaraatti naannolee Oromiyaa hunduma keessa socho'uudhaan namoota nagaa safuu fi duudhaa Oromoo karaa cabsan maanguddoota, dargaggoota, harmoolii fi daa'imman ajjeesaa jira. Torbanoota kana keessa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gochaan gara jabinaa kan raawwate hoggaa ta'u kanneen akka godina Buundoo Beddallee aanaa Sirkaa akkasumas godina Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti raawwate immoo nama rifaasisa. Itti dabalataan qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen godina lixa Shawaa aanaa Daannoo keessatti ajjechaa gara jabinaa namoota nagaa 3 irratti raawwatanii jiru. Namoota nagaan 3 ajjeefaman kun maanguddoota gandaa hoggaa ta'anu namoota hawaasa naannichaa biratti kabajaa fi ulfina guddaa qabanidha. Hawaasicha gargaaruu fi tokkummaa hawaasa naannoo isaanii eeguun alatti hirmaannaa siyaasaa kamillee akka hin qabne maddi keenya nuuf eeree jira. Waraanni mootummaa waboo deeggartu jechuudhaan maanguddoota kana 3 bakka tokkotti isaan ajjeesee jira. Namoota maqaan isaanii arganne keessaa Gooftilee Gaaddisaa fi Dirribaa Abarraa jedhamu. Maanguddoleen 3 qaama mootummaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti ajjeefaman kun maanguddoota jajjaboo akkasumas hawaasicha keessatti duudhaa fi aadaa Oromoo barsiisuun beekamanudha. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Network odeessi keenya gaggabaabaan kan guyyaarraa kan hangasii ture. Sagantaan keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf toora YouTube Gullallee Miidiyaa Network subscribe gochuudhaan deeggarsa keessan akka nuuf arjoomtan isin gaafanna. Qopheessee kan isin biraan ga'e Buunnoo Waabeekootii waan na dhaggeeffattaniif galatooma.